Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniifaa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana keessanii nuti nagaa guutuu raafaa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaaf maamila keenyatti dabalama. Kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa jirtan galatooma galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo tibba darbee irratti akka amantii keessanitti kadhannaa naaf godhaa isiniin jedhee isinii hojjedhe irratti baay'een keessanii kan san caala immoo dhiphatantu jira jechuudha. Haalaan ani keessa jiru laaltaniitoo jechuudha. Kanaaf already nama rifaasisu hin jedhu jechuudha. Maaliif haalli ani keessa jiru isin rifaasisuu danda'a sirriidha. Akka kanatti nan beektanii ani yeroo baay'ee jechuudha. Baay'ee nama of jajjabeessee baay'ee jechuudha. Haala rakkataa akkamii keessa yoo hin jiraadde of jajjabeesseen nama jajjabaatu tokko fakkaadhee isinitti haasa'a. Kun isiniif haaraa jechuudha. Fuulli koo inni dheengaddaa. Walumaa galatti deesseeti immoo si dhukkubeeti waan jettanii waan karaa sanaatiin lakkisuun ganaadha. Ganaa xiqqoo na hafata. Waaqayyoof haa galatu. Karaa sanaan noormaalidha hamma yoonaa jechuudha. Rakkoo tokko yoo hin qabu karaa sanaan rakkoon na mudate hin jiru jechuudha. Fayyaa karaa garaatti baachuudhaan wal qabateerraan nagaa guutuu raafaa qabaa isiniin jechuu barbaada. Sagaleen garuu xiqqoo hin jeeqaa iddoon ani jiru baadiyyaadha waan ta'eef hamma kana hin cannaqaminaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf iyyuu karaa nanii rakkoo na mudate tarii osoo kana jedhee isiniif haasa'ee fiilmii yookaan diraamaa isinitti fakkaachuu danda'a. Tarii immoo diraamaa miti. Wanti kun baay'ee gara fuulduraatitti nama noormaalii ta'ee fayyee of jaaladhee anis of beekee jennaanii akkasin irraa barattaniif akkasin of eeggannoo cimaa gootaniif wanti isinii qoodu baay'ee isaatu jira. Amma sanatti garuu wanti nuti isiniin jedhu keessaa tokko yoo jiraate namoonni akka teelegiraamaa waasaappii wantoota kan kana fayyadamtan miiseejii karaa onlaayiniitiin isinii dhufee waa'ee hojii yookaan komishinii hojjetta kootu siin jedhanii miiseejii isiniif kan ergamu ta'ee tasuma dogongortanii harka keessanii hin tuqina. Maaliif jennaan rakkoon ana mudate kuni mana keessan akka dhufu hin barbaadu balbala keessan akka seenu hin barbaadu. Tarii waan akkanatti haasa'u waan salphaa isinitti fakkaachuu danda'a. Waan akka kanaa tasuma of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf rakkoon ani mudate guyyaa qidaamee viidiyoo kan jimaata hojjedhe qidaamee postooteen ture agartanii turtanii. Acaaluun piraankiin irratti dalagee yookaas immoo meeshaa cabsee ka'ee waa'ee sanaan viidiyoo wayii hojjennee turre galgala sa'aatii 10tti kuni naannawa sa'aatii 10tti kan mudate guyyaa sana qabee haga guyyaa hojja dureetitti ani ofiin beeku aanummaa kooti jira garuu namni fayyaan itti fakkaadha waan namni fayyaa jiru itti fakkaate na laalaa turan jechuudha. Garuu ani qidaamee sa'aatii 12tti of wallaaleen kufee kanan sa'aatii 12tti of kufeen Hacaaluunis irrafti jedheeti daa'imummaa qaba. Isaayyaasiin immoo hojii adaarii dhaqee ture. Kanaaf ani garuu jaaladhee miti yeroo sana kanan ciisu inni garuu waan ani rafutti fakkaate an garuu achi waan of wallaalee akka chaansii ta'ee Isaayyaasii yeroo hunda sa'aatii 3tti hiraate nyaatammoo hin nyaanne waan jedhu cheekii godhu malee hin bulu jechuudha iddoo hojiis yoo jiraate. Kanaaf gaafa inni naa bilbila silkii kooraatii bilbilu Hacaaluun jala kaasa hawwiin eessa dhaqxe gaafa jedhuun raftee jirtii jedhaan kaasii gaafa jedhuun isheen hin kaatu jedhaanii qonxooti jedhaanii akkasuma ammas bishaan itti naqe jedhaanii isaan jirtuun itti fakkaadhe ani noormaalii nama fayyaan itti fakkaadhe dadhabe karaa hunda gaafa inni jedhuun inni achi rifatee hojii irra jiru sana meeshaa achumatti hiriyootuma wajjin gatii irra jiran yookaas immoo masmara qabanii jiran irratti gasee fiigee dhufa. Gaafa sana already hin sobu xeena xaabiyaatti sa'aatii 7tti kan keessaatti kanatti kana nuuf beeke jechuudha. Kanaaf sun akkuma ta'ee jirutti wanti yeroo sanatti baratame hin jiru. Ani yeroo sanatti rakkoo kana wanta kana na mudate jedhee dubbachuu hin dandeenye. Garuu hojiin sun akkasumatti itti fufee rakkoon kana gidduutti si mudate maalii jechuu dandeessan. Miiseejii wayiitu naa dhufa. Miiseejiin kun gaafa dhufu komishinii wayii hojjedhu birrii dabalata argatta waan jedhu. Kana jechuusaa jalqaba yoon dubbisu beeka yoon jooyin odoon godhin duratti jechuudha. Kazaan nan tuqee teelegiraaman naa dhufee boru waan jiru hundasaa maal takka asirratti ta'e hundasaa tartiiban kanan asirratti isiniif dhoobu ta'a jechuudha. Ragaa guutuu isaa asirra jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaafa gadi tuqu
akka waan nama kunoo elektiriikiin qabee sin nazaru beektu elektiriikii yoo sin qabe taari nam tokko istoof irratti hojjettanii osoo tasa harka bishaanitiin tuxxanii waan nama godhu akkas hoggaana godhu nan beeka. Kan sanaan alaa garuu waanan dalaguttis waanan godhuttis hin beeku. Sa'aatii kanatti maalan godhaa jira. Koomishiniin sun lakkaa birrii qabsiisitii hojjedhu waan jedhudha. Kanaaf birrii kana zim jedheetuman tiraansfarii godhaaf jechuudha. Yeroo baay'ee immoo isinitti himeera moobaayil baankingiidha kanaan ani fayyadamu. Birrii kana Biraaziliin koo mootu carraa biyya alaa deemuudhaaf yaalatii ture. Sanaaf birrii walitti qabatee birrii isaa na biras birrii barakataa ture. Akkasumas immoo kan koo akkaawuntii irraa matawasane maallaqni hin jira ture. Birrii kana zim jedheetuman tiraansfarii godhaafi akkaawuntii nigdi baankii Oromiyaa irraa tiraansfar godhee muluusaa kan Biraazilis birrii kan koon harka jirus muxuut godheen fixa. Jaraafan tiraansfarii godha. Zim jedheetuman tiraansfarii godha. Namatti sinimu rakkoo kana na mudate sin jedhu. Gochuu koo malees wanti tokko wanti nani beeku hin jiru. Kanaaf ani sa'aatii miisajjiin naa dhufe sanarraa qabee birrii sana gadduu san keessatti hoo xiqqaatee an dhugaa dubbachuuf namni na amanu amma kana. Tarii wanti kun haalli nan ittiin rakkoo kana furame boruuf iftaan miidiyaa irra isiniif jira waan ta'eef arguu dandeessan. Maaliif du'ee sababaan ooleef jechuudha. Kanaaf ani birrii kana usumaan godhu osoo godhu birrii gara birrii 400 ol. Guyyaa yoomii jalqabee qidaameedha haga sanyootti. Kana gidduutti namni waan kanan godhe jedheen dubbatu osoo fayyaa qabaate rakkoo akkasii godhee na mudate jedheen dubbatu hin dubbaddu. Afaan koo na qabeera namatti sinaasa'u gochuu koo malee jechuudha. Kanaaf guyyaa sanyoo macarrashaarraa birrii kan Biraazilis hunda isaa fixee micayyoo tana yuutuubara wajjin hojjannaan beektan yoo ta'e yashii jechuudha yashii yuutuubii isheetti bilbilee tanan gaafan ishee gaafadhu amma yoo isheen haasoftu silkii bilbiltee maal akkan jedhini maallaqa sanarraa fuudhee ishee qofa beeka. Taari isheenis boruu miidiyaa qabdi miidiyaa ishee irratti ni oolchuu dandeessi. Nama hedduu barumsa ta'uu danda'a. Maallaqa naa ergi rakkoon na mudatee jedhaanii baay'ee walitti dhiyaanna baay'ee na jaalatti baay'ee ishee jaaladha. Maallaqa kana dabarsitee naa ergiti. Maallaqa birrii meeqa birrii 95dha kashee naa ergite jechuudha. Miisajjiin illee hin jira ragaa guutuu qabatamaa jechuudha. Ani har'a maallaqa na gargaara rakkadhee isiniin jechuuf miti. Irraa baradhaa garuu miidhamina. Sababan kana barbaadu fi kanaaf iyyuu isheenis naa ergiti birrii sana dabarseen ergaaf ammas. Isaanumaaf an dabarsa. Taateen kun hundi gaafa dhumee macarrashaara ta'uu osumaan kana godhaa jiru of na wallaalchisee lafaan na dha'ee achi afuura na kute ammas akkuma gaafa qidaamee sanatti deebisee afuura na kute kan gaafa guyyaa sanyoo garuu hin dubbadhu innaa sawwaa tokko hin jedhu afaanuma arraba na hidhamee bakka Isaayyaasiin gaafa sana abdii kutee bakka wanti namaaraa inni qabu mana yaalaa kan taane wannichi gaafa afaan na qabu isaa beekuuf fuudhee naan sokkee jechuudha. Kanaaf ani waan hundumarratti amma maal taatee akkamitti furamte jechuun keessa hin oolu sana waan arguuf jirtanii garuu irra caalatti wanti nama isiniif dhaamu isa kana kan na mudate rakkoo kana garuu wanti sun kan dhufee hojii harka namaatiin waan hojii harka namaatiin hojjetame hona jedhamee itti yaadamee hojjetamee waan natti ergameedha. Maallaqaan gaafa dhufassan garuu maallaqa qofa fudhachuuf miti isaan yoo maallaqni harkaa dhumee lubbuu ishee balleessinaa akka isheen dachiirra dabartu sababa barbaannuuf waan jedhamu jechuudha wantichi jechuudha ergasii kan baratame jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maallaqni waan fe'iyyuu haa ta'u ani lubbuudhaan oolee jira waan tokko ani ka barbaadu lubbuu kooti jechuudha maallaqa miti. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa wanti nani ta'e kana baay'een keessa maal taatee maaltu si mudatee bakka wanti giraa isin galisa kana kun immoo wanna boru miidiyaa irra agartan waan dhaga'uuf jirtan waan ta'eef an dhokseef naa dhokata jedhee yaadu. Kanaaf walumaa galatti rakkoon na mudate kun akkasiin hin mudatu. Of eeggannoo cimaa godhaa. Waan biraa uumaa isin hin jedhu. Kanaaf ijoollee baay'ee maal rakkattee rakkoon kee kana amma nutti himi waan si gargaaruu qabna si gargaaruu qabnu yoo jiraate ifa baasii jettanii na gargaaruu keessan duratti garuu ofii keessanii gargaaramaa jechi nani isiniin jedhe kun jecha sobaa jecha qalbii isinitti fakkaate ani har'a wanti keessa koo jabeessee isinitti haasaa jiru fayyeera har'a namummaa kootti deebi'eera akka kalee guyyaa dheengaddaa miti sababbiin isaa sarara maallaqni maal akka namatti fiduu danda'u
yoo hojjettanii nama olis taatan rakkoon akkamii akkasiin mudachuu danda'u. Kana sababan irraa baradheef rakkoon mana koo seeneen mana keessan akka hin seenne waan an barbaadu fedhanii. Kanaafi waan jecha keessaniitiif immoo galatoomaa. Waan hunduma irratti iyyuu rakkoon amma keessa jiru keessatti isuma kana amma yoonatti nagaa guutuun qaba. Kan kana booda rabbitu beeka, ammas rabbitti kennee jira ani jechuudha. Kanaaf iyyuu kan na mudate isa kanan isiniin jedha. Achi ka'eetoon wanti nan isiniif dhaamu yoo jiraate ijoollee baay'een keessan dhuftanii amma yoonaa isiniif hin deebisiin jiru naaf galchaa iddoo nan jiru iddoo waayifaayi noormaalitti na hojjetamu miti jechuudha. Kanaafuu na hubattan jedhee yaada. Waan kamiyyuu rakkoo koo immoo ani waan kana ifa baasee miidiyaa irratti akka kanatti bifa kanaan dubbachuuni jaaladheen isinitti hin fakkaatinaa maaliif namni sababa malee tokkos hin jedhe gaafa badu maamilli kan koo warri kana dura boru isheerraa barumsa guddaa iddoo guddaa waan guddaa tokkorraa arganna jedhanii na eegaa turan maallaan jedhu waan jedhu ka'eeti malee naa mijatee natti tolee miti sa'aatii namatti isinitti haasaa jiru jechuudha. Kanaaf kana fakkaatan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Walumaa galatti waan jiru hundumaa isaa sanan hubachiisaa rakkoo hin qabu. Namni immoo amma yoonaa hundi keessanuu kadhannaadhaanis ta'ee dandeettii kamiinuu na bukkee dhaabbataa ta'an galatooma baay'een isin jaaladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waan akka kan kanaa waan danqamaa kana rabbiin isinirraa haa qabuun isiniin jedha. Kanaaf rakkoo hin jiru. Yeroo kamittuu waan keessa jiru waan isin dhosku miti. Boruun anuma duukaa jirtanii yoo akkam humna kooti olis ta'ee inuman isinitti iyyadha. Yoomiyyuu immoo nagattan jedhee isin yaadu. Kanaaf amma yoonatitti wanti nani ta'e kanan isiniin jechuu barbaada. Biraazeriinis yeeshiin illee waan kana hundumaa amma erga nani dubbadhee afaan hiikkadhee kan isaan dhaga'aa jiranii sana walumaan laallaa rakkoo tokko hin jiru waan nani lubbuudhaan hafuu kooti. Kana fakkaatan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa ammayyuu laphee gannaatti baay'ee dubbachuu hin dandeenye. Nagaan naaf tura baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja.